السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما جنتو تحجالة تجربتو تسومي تبا كم جرتان نقافة يا كيسري وريرو جلك أباتف نأرك هجرتان أني هني جدما كان دكتورة جالة جدما وردو النبي تنمو أركيس ما سيدي ترانا سمع أسنجتا أودو سنتين بايس إيفا وسلكي أودو سنتين بايس يجو لقاف ديبي تجرا قاف ديبي كنا ولين كلا اللي تاجت شده هذا ما تنوجين ترى وانده بقرة نوفلتا ካሜራ በከካው ለቤ ሶሪ ካሜራ ነምና ቀብዳቢ ኦኬ ባየር ይፈታት ረዱጋ ማሊፍ ትቆነት ቶላንድራ ተኮፈረት ማልጀቴ አቲና ማከሚቲ እንጀተ ተኮ ኢብሲና እንጀቴ ያኔ ነማ ጋሪ ጅዴ ኢብሱ እንደንደው ባዳስ ጅዴ ኢብሱ እንደንተን ሰው ሲንማ ወረዘለ ጅተን ኢብሳ ኦኬ አነ ማከሚቲ kominti jalanaaf kaasan hin jira yoona ofisoo taate namniif jaalata waan ta'eef ani hanni bareedduudha amala qabeettiidhaan seen jira akkasiin lama fargiinii jira lammaffaa mudannoo kee isa irraa fannoo fi binaa jettee jirti mudannoo kiyyaanii irraa fannee mudannoo kiyyaanii irraa fannee fi mudannoo isa kan kee tokko kan isaan irraa fannoo fi binaa jettee jirti. Mudannoo kiyyaanii irraa fannee Addis Ababatti yeroo biyya kana dhufu mana akkaraayyaannee turre mana bakka tokkotti akkaraayyaa jechuun mana qacarannee achi booda immoo halkan keessa ifaan bade anaaf obboleessi kee taane ollaa keenyatti immoo namni wahii ni jira yaani walitti dunnee jechaadha ollaa keenya intala wa'ii abbaan qabee dhufe. Achi booda hintalooni mucaa wajji qacarattee jirti mucaa wahii Addis Ababaa keessaa jechuudha. Halkan ifaan bade san isaa mucaa bati ifaa balleessi malee ifaan hin banne already jechuudha. Kazaan kana san keessa mucaan intala qacarattee jirtu abbaan wajji intalli dhufte kiyyaa wajji qacarattee jirti jechuudha. Achi booda kiyyaa namaaf hin beeku abbaan intaluu jechuudha. Ifaan badee indaan mucayyoo fi mucaa qacaroo qaban firmaa'u dhufee mucayyoo kututate mucayyoo kututate indaan abbaan mucayyoo hijiree afaan amaaraa kana akka tokko waliin laaqee dubbate bakka kofle kiyya qabachuu dadhabe jechuudha. In kofle naa anis obboleessa kiyyaatti rarra'eetu machuma qabadhe dubbiin dhiiroo shamara qabatanii bahuudhaan wal hirmaa qabadhe garuu kofla kiyyatti fufee jechuudha. Silaa bakseetti kolfuu hin turre sagalee fayyadamsisu ture. Bakseetti xiqqoo baay'ee obboleessi kee jeeqee mudannoodha akka koflaatti fudhatanii fillee hime jechuudha. Sadaffaan maal jettee yeroo mana barumsaa namni waa'ee gaaffii jaalalaas gaafate jira yookaan qalama jaalalaas barreesse ni jira anaan jettee ni jira. Gaaffiin jaalalaa yookaan waan baratame nama gaafachuun gaaffii sirriis deebisuun waan amma jiru. Anis akka jaalalli isaa naaf hin taane jechuun akka inni naaf hin taane bareechee itti himee achumattiin dhaabuu danda'e jechuudha. Xalayaas naa barreessanii jiran gaaffii jaalalaas mana barumsaatti gaafatanii jira siin jedha. Arfaffaan maal jettee osoo arsicha oromtichatti heerume siin jedhanii eenyutti heerumta? Ijoolleen Oromoo baay'eedha filachuu hin danda'u. Already Oromoo haa ta'u arsii jindii haala gantummaan hangashin kaffaayi Oromoodhuma haa ta'u malee noormaanii Oromoo ta'ee taanaan naan heerumu rakkoo hin qabu. Kasiin siin jedha. Shanaffarra geenye jirra. Shanaffaan immoo addunyaa kanarraa maal jaalata maal jibbitanaan jette addunyaa kana irraa gabrummaa jibba bilisummaa jaaladha. Addunyaatti akka addunyaatti yoo na gaafatte jechuudha. Akka namaatti immoo nama sabu hin jibba nama ijannoo hin qabne hin jaalladhu nama ofitti nama hin jaalladhu. Jaffaan immoo biyya ormaa deemuu maaltu si kakaase? Biyya ormaa deemuu wanti na kakaasee wayiitiyyuu miti akka tasaan akka xiyyaraa deemuun mudannoo wahii qaba. Mudannoo sanarratti akka biyya alaa deemuu dirqama ta'e. Jiraachuudhaaf deemee biyya alaa ganzab fiduu odoo hin ta'in carraa jiraachuu gahaadha jiraadhee jira garraa alhamdulillah rabbil aalamiin. Yeroo tokko ganzaba bichaaf miti kan biyyaa baanu roorroon garaagaraa biyyaan baasuu danda'a mudannoon garaagaraa biyyaan baasuu ni danda'a siin jaa. Gaafiin torbaffaan na kofalchiise dhugaa.
maaltu isinitti fakkaate? Yeroo daa'imummaa keeti harmi kee jalaa maal hattee kan yaadattu taate nuyi himiidhaan jette yeroo daa'imummaa kiyyaa harmi kiyya jalaa yoo ta'es nyaata jalaa hin hata garuu yeroo biyya alaa kana deemu mallaqa jalaa hatee jira jechuudha. Yeroo biyya alaa kana deemu birrii jalaa hatee jira jechuudha. Sababni isaas waan hayyamamaa isaanii hin ta'eef ani biyya alaa akka deemuuf waan hayyamaa naaf isaanii hin kenniniif mallaqa jalaa hatee deemee jira. Okey, saddeettaffaa argeenyee jirra. Saddeettaffaan immoo osoo Oromiyaa keessaan tokko ajjeesin jiran eenyuun ajjeetaan jettee nam tokkoon ajjeesu. Osoo ta'e garuu inni godsa malee nama hin ajjeesu. Garuu carraa biyya alaa kana sababa nabsanii kan namni ta'e hin jiru. Namni sana osoo arge garuu itti dhukaasamanii hin ajjeesu. Xiqqoo shukkuu adabbiitti kan jechuudha. Argeenyee jirra. Saglaffaan wanti osoo godhee naa milkaa jettee yaadu maalidha? Ofitti amanee osoo hojjedhe wanti hunduu naa milkaa jedheen yaada dhiifama na ariifachaa jira. Ariifachaa jira dhugaa waaqachuudha. Akka badaa. Naa gaafii kan kurnaffaan immoo gaafii koo kabajja deebisuu keetiin galatoomitte. Anis kunoola sa'a kanatti osoo hin tolin si deebisuudhaaf atis galatoominaan jedhii siin jedha. Tura hordoftoota dogongora jiru. Koomenti nuti hin dhageetan asliin jedha. Gaafii deebiin mana sumayyaatti goone kana fakkaata. Bal'inaan yeroo biraa gizeetti yeroo qabnutti kan waliin dhufnee waliin mari'annee jennu ta'a. Gaaficha kana seeraan akka hin deebisin natti dhagahamaa jira. Sumayyaa dhiifama gaafachuun barbaada. Gaafiin isin bira waan tureef hin deebise jechuudha. Waan dogongora naaf oolchaa. Sin jaalladha Oromoo nagaan tura tokko ta'a tokkummaa keessan cimsaa wal jabeessaa waliin tuffatina nama waan ta'eef nama kabajaa siniin jedha. Wal jaalladhaa yeroo gaarii qabaadhaa baay'ee sin jaalladhaa. Siniin jedha nagaan tura.